Jidduu kana waa'een Qananii Addunyaa suuraan haaroftii inni lammataa ammas deebi'ee gadi ba'ee jira. Namoonni baay'een isheen baay'ee miidhamaa akka turtee fi dhiphuu guddaa keessa akka jirtu lubbuu isheetii irratti akka faradde kan taasisee dhugaa jiran duuba kaameraa turan amma garuu fuuldura kaameraatitti baay'een gadi ba'aa jira. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Eegaa kan asirratti argaa jirtan obboleettii keenyaa Qananii Addunyaa kan torbee ka darbe yeroo darbe lubbuun ishee darbe gamoorraa of darbite jedhamee amma immoo suuraan inni lammataa kan isheen reebamaa turtee fi dhiphuu guddaarra turtee gadi ba'ee jira. Namoonni tokko tokko miidiyaa fuuldura irratti dhufee yoo sirbee yoo gammadaa fakkaatee uffata gaarii yoo uffatee dugda isaa duubatti gammachuutu jira jedhanii kan yaadan hedduutu jira. Egaa namoonni hedduun kaameraa duubatti baay'ee miidhamaa kan jiranii fi humna isaaniitii ol yoo ta'u hanga lubbuu ofiitii irratti murteessan gahee jira. Isa kana ammoo namoonni amma waa'een du'a ishee namoota hedduu baay'ee yaaddootti uumee jira. Kun ofii isheetiif of ajjeefte jedha. Kun lakki ishee mitii isatu ajjeese Andu'aalamtu ajjeese jedhu. Kanneen hunda keessaa dhugaan ilma waaqaati. Dhugaan obboleettii keenya waaqa qofa bira jira. Waaqayyo dhugaa ishee osoo hin gatiin dhugaa shamarummaa isheetiif haasheedhaa baasuun jedha. Asirrattani dhugaa baay'ee tokko yookaan laalan kaan dhaggeeffatan sammuu namaa keessatti waa baay'eetu deema, waa baay'eetu dhufa. Yeroo gatta'anitti yaadan waa baay'eetu dhufa. Namoonni hundumtuu akkuma bifaan garaagaraa wantuma garaagaraati kan waa'ee Qananii Addunyaa dubbachaa jiranii. Isarratti aansee guyyaa dheengaddaa abbaan Qananii dhugaa ilmoo keenyaa dhugaa ilmoo kootii naa baasaa waa biraa hin barbaadu dhugaa ishee barbaada. Ishees dhabee dhugaa isheetis hin barbaadu. Akkasumas du'a lama du'uu hin barbaadu. Du'a lammataa hin barbaadu jedhanii yeroo dubbatanii duuti lammataa maalidha? Nama biraatitu ammallee isaan doorsisaa jira. Nama isaanii kan ajjeesuu barbaadutu jira jedhanii namoonni hedduun koomentii kan barreessan jiru. Ani akka hubadhetti isaan kan jedhanii jiraa isheetis dhabnee dhugaa isheetis akka dhabne jechuutti du'a lama jechuun akkasitti hiikama jechuudha. Kanaafuu dhugaan isheetis dhokatee jiraan isheetis yoo dhabame baay'ee ulfaata. Keessattuu haadhaaf abbaa biratti baay'ee ulfaata jechuudha. Innaa kanan siniin jedha. Kanarraa kan hafe immoo dheengadda Andu'aalam akka mana murtiitti dhiyaate baay'een keessan ni beektu. Isa keessatti qorannoo taasifame keessaa inni immoo bilisa akka ta'edha kan miidiyaan gabaase jechuudha. Qorannoowwan taasifame san keessaa inni akka hin jirredha. Haa ta'utii garuu gizee tokko tokko gatta'anii yoo yaadan waa baay'ee yaada ilmi namaa. Anis waan gattaa'e akka nama tokkotti yaade inaaffan godhinnaa laata nama gaarii kanas inaaffan ishiin olitti namoota baay'eedhaan walitti dhufeenya qabdi. Dandeettii garaagaraa qabdi. Akkuma beektan kan moodelistiidha. Namoota hedduu wajjin haasofti. Immoo namoonni beekamtii qaban kun namoota hedduutti dhiyaatu. Kana sirriitti hundi keenya beekna. Sababa saniin namoota isheetti dhiyaatan kana argee inaaffan kun inaaffan jedhan itti dhufee seexanni dogongorsiisitti kan jedhutu keessa koo dhufe mi'a sirraan seenaa tokkoon isinitti hima. Seenaan kun waan ani beeku waan qaamaan beeku jechuudha. Ijoollee tokkotu biyya keenya irratti wal jaalate jechuudha. Sirriitti wal jaalatanii baay'ee wal jaalatanii jiru. Ijoolleen kun jaalala humnaa oliiti kan isaan wal jaalatanii. Jaalalli kunis yoo baay'atee daangaa darbe booda inaaffaa fidaa dhugaan isinitti hima. Innaa sanuma keessa guyyaa tokko seexanni itti darbe ijoolleen kun ol fuudhanii abbaa manaa fi haadha manaallee ta'anii mana tokkos jiraachuu jalqabanii jiru wajjin jiraatu. Haa ta'u guyyaa tokko ishiin illee namni tokko itti haasa'e yeroo itti haasa'u inni argee galgala galeet inni sitti haasa'e kun maalidha jedhee gaafannaan ishiin immoo kallattumaan ebeluu dhabee jettee yeroo dubbattu innis namni inni gaafate sunis nama inni beekudha jechuudha. Maaliif sitti haasa'a olitti dhufeenya akkamiiti kanatti qabdu jedhee gaafannaan ishiin immoo lakki nu lamaan jidduu homtuu hin jiru garuu yaaduma loormaanidha jettee yeroo itti dubbattu hagana seexanni godhi jedhee albeetti fudhate jechuudha. Dhugaan isinitti hima albee yeroo itti fudhatu san rabbitu ishii baase malee waraanee ajjeesee olee jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu inaaffaa miira inaaffaa
miirri inaaffaa immoo yeroo tokko namarra yoo bule jireenya gizee sanitti waan waa balleechaa jiran namatti hin fakkaatu erga ta'eedha kan ilmi namaa gaabbu. Miira aarii fi miira lolaati yeroo namatti deeman numa godhu. Gizee kana yoo nan dhaabbadhee ilaalu dhuguma dhaanee laataa dhuguma miidhee laata jedhee yoo na yaadu gara tokkoon hin godhu waan kana akkamitti godha inni beekamaadha nama jabaadha nama sammuu guddaa qabudha jenna. Yeroo kaan immoo yeroo footoon ishee haarofti gadi ba'aa deeman kanneen immoo nama jechisiisa. Kun immoo baay'ee gaafii namatti uuma jechuudha. Immoo warroonni suuraa kanneen baatanii taa'anitti ani gaafiin koo suurota kanneen gizee ishiin akkanatti miidhamaa turte cunqurfamaa turte erga kan qaxaqqatu ta'e ganaadha gaa'ila hin godhanne mana tokkotti agalan malee gaa'ila hin godhanne yeroo sanii yeroo ishiin akkanatti yeroo qaxaqqatamtu warri argitanii jechuudha. Maaliif miidiyaa irratti gadi hin baasne maaliif hin dubbanne maaliif furmaata itti finne agasheen duututti zim jettanii kan jedhu gaafii namatti uuma jechuudha. Namni keenya yaada erga namni sun lubbuun ishee bahee lubbuun nama sanii darbee asirraa dhabameedha kan walii rifatu malee gizee lubbuudhaan jiru namni waliif hin rifatu jechuudha. Imimmaan ishii guutee lakkuu gizee fuula ishee kana laalanii baay'ee nama miidhama guddaa keessa turteedha. Dhugaa meessinuu suuraa ishee kana hubadhaati sirriitti ilaala nama miidhama guddaa keessa turtee fi cunqursaa guddaa keessa turteedha. Imimmaan ija ishee guutee hudhamteeti jechuudha. Gizee gammaddee uffattee deemtu immoo waanumatti toleetoo haala saniin jiraattus namoonni jedhanii jiru. Namoonni hundumtuu gaadatu dhossaa manumatu dhossaa malee icciitii abbaa manni hundumtuu hir'uu ni qaba. Manni hir'uu hin qabne hin jiru. Inna hir'uu keessa immoo miidhamni shamarran miidhamtu baay'ee keessattuu dhiira shamarri takka yeroo miidhamte ni ulfaata jechuudha. Sirriitti ulfaata. Waa'ee shamarran kan ta'e argetu beeka. Keessattuu abbaa manaatiin kan cunqurfamtu kan rukutamtu yoo ta'e jechuudha. Abbaan manaa sun hin inaafa yoo ta'e inaaffan badaadha jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya dhugaa obboleettii keenya waaqayyoo lafatti hin gatini. Yoo dhugumatti inni kan kana godhu ta'e dhugaa ishee hin gatin innis kan kana hin goone ta'e dhugaa isheetis dhugaa isaatis waaqayyoon hin gatin. Yeroo kanatti amma dhugaan isheetis ta'e dhugaan isaatis ta'e namni beeku hin jiru. Hundumtuu waanumatti fakkaate laaqaa jira. Waanumatti fakkaate dubbachaa jira. Kun lakki isatu ajjeese jedha. Kun lakki inni kana gochuu hin danda'u inni hin goone jedha. Kun immoo aarii maatii isheeti malee aarii isaati ni miti. Aarii maatii isheeti biraa qabdi. Aarii obboleecha ishee biraa qabdi. Kanatti lubbuu ishee dabarsite malee isaafi miti kan jedhanis jiru. Bakka sababoonni hin kaane hin jiru. Hunduu waanuma mataa ofiiti jechuudha. Kan sa'aatii kanatti dubbachaa jiranii. Kan eenyu amananii kan eenyu akka dhiisanis hin beekamu. Kan ammoo waaqayyo bichaan haa dubbatu. Dhugaa ishee waaqayyo tokkichi ilmi waaqaa nuuf haa dubbatu. Ilmi durboo Maariyaam haa dubbatu dhugaa rabbi malee ni ulfaata jechuudha. Gaafa dhugaan ishee bahe nuufillee boqonnaa sammuuti jechuudha. Amma baay'een keenya anamma yeroo baay'ee suuraa yeroon argu imimmaan hin hudhamee waan jedhu wallaalee dhugaa bakka biyyeen odoo nama maraxaa fudhatte ishiin fudhattu kan jedhu faan dubbadha yeroo tokko jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe dhugaa ishii waaqayyo haa baasu jecha turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadha. Shamarran keenya dhiira inaafutti heeruminaa isiniin jechuun affeerraa kooti turtiin wajjin gootaniif galatooma baay'ee.